Oolmaan dansaa akkam kun Oromaan 77 har'ammoo dhimma hamleetii fi dhimma kaayyoo dhimma galmaa kan jedhu irratti qophii yaada gabaabduu isiniif qooduu dhufeen jira. Baga nagaan dhuftan Oromoonni martii bakka jirtanitti nageenyi badhaadhaa isinii jechuu barbaada. Har'a waa'ee mul'ata guddaa qabaachuu, waa'ee abdii kutachuu dhiisuu irratti hin dubbadha. Egaa adda nageesse waa baay'ee dabarsitee dhufteetta, rakkina baay'ee dabarsiteetta, chaalenjii baay'ee keessa dabarteetta ta'a. Garuu abdii kutattee dudduuba deebi'uu hin qabdu siin jedha har'a. Erga amma kana geesse, erga chaalenjii baay'ee dabartee dudduuba deebi'uun sirra hin jiru, gara fuulduraatti deemutu sirra jira jedheen si jajjabeessuu barbaada. Waan baay'ee dabarsiteetta kaleessa ta'a. Maallaqa hin qabdu ta'a. Rakkina hedduu dabarsitee baratte ta'a. Mana namaa teessee baratte ta'a. Agawuu bulteetta ta'a har'a gahuudhaaf. Eegga kaleessa waan baay'ee dabarsitee har'a geesse borimmoo kan kana caalutti waan jirtuuf abdii kee hin kutatin, hamleen kee hin cabin, gara fuulduraatti adeemuutu sirra jira. Gara fuulduraatti malee dudduubatti deebi'uun sirra hin jiru. Iyyee namni maaraatoonii fiigu tokko fuuldura isaa kiiloomeetirii dheeraan akka jiru ni beeka. Kiiloomeetirii 20 ishee yoo fiigeera ta'e ishee 20 darbee yaadatu hin taane kiiloomeetirii 20 isa hafe sana yaada. Kanaaf iyyuu jireenya kee galma keessa egerii isa borii yaade malee dadhabbii isa kaleessa keessa turte yoo yaadde abdii kutannaa keessa galta. Kanaaf iyyuu kanan si gorsu galma keessa fuula duraa iddoo dhaqqabuuf jettu sana kaayyoo keessa guddaa sana yaadi malee rakkinni kee yookaan gufannaan kee har'aa dudduubatti sin deebisin hin jedha. Namoonni baay'een abdii kutannaa keessaa ba'anii kufaatii